dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajila IPTV Telestream jedhamu eegaluu isaa beeksise. Kunis hirkattummaa saatalaayitii biyya alaa dhabamsiisuun tajaajila faayibaraa fi neetwoorkii biyya keessaa irratti hirkachuun abbaa biyyummaa dijitaalaa Itoophiyaa mirkaneessuuf tarkaanfii murteessaa ta'uun gabaafame. Teknooloojiin kun nageenya odeeffannoo sarvaroota biyya keessaa irratti mirkaneessuun maallaqa biyya alaa kiraa saatalaayitiif ba'u qusachuu malees uumtonni qabiyyee fi artistoonni mirgi wabii isaanii eegamee galii madaalawaa akka argatan gochuun galmoota tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa 2030 milkeessuuf gahee olaanaa qaba jedhamee jira. Ambaasaaddarri UK Darren Welch hawwii Itoophiyaan buufata galaanaa argachuuf qabdu diinagdee saffisaan guddachaa jiruu fi baay'ina uummataa gara fuulduraatti miliyoona 150 ta'uuf jiru waliin wal qabsiisanii kan dinqisiifatan yoo ta'u, dhimmi kun marii nagaa qofaan furamuu akka qabu cimsanii dubbatanii jiru. Itoophiyaan bara 1993 irraa eegaleen kallattii galaanaa dhabuun isii dhaqqabummaa buufata doonii amansiisaa fi adda addaa akka barbaaddu kan taasise yoo ta'u, biyyi UK gama isiitiin misooma buufata doonii barbaraa deeggaruun walitti hidhaminsa daldalaa fi geejjibaa mijeessuuf dammaqinaan hirmaachaa jirti. Ejjennoon Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed kan marii fi faayidaa waliinii irratti hundaa'e kun deeggarsa garaagaraa argachaati jira. Ambaasaaddarri biyya UK kun akka jedhanitti falmiin kamiyyuu tasgabbii gaanfa Afrikaa osoo hin booreessine karaa nagaa fayyadamummaa diinagdee waloo fi mala kalaqa irratti hundaa'een furmaata argachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Muuziyeemii yaadannoo Neelsan Maandeellaa Finfinneetti eebbifame. Muuziyeemiin kun walitti dhufeenya seena qabeessa Maandeellaan Itoophiyaa waliin qabuu fi leenjii waraanaa inni apartaayidii diiguuf biyya kanatti fudhate kan calaqqisiisu yoo ta'u, kuusaa seenaa dhaloota haaraa dhimma tokkummaa Paan Afrikaan kakaasuu ta'ee tajaajila. Sirna eebbaa kanaaf qondaaltonni mootummaa fi dippiloomaatonni kan argaman yoo ta'u, muuziyeemiin kun gahee Itoophiyaan qabsoo bilisummaa ardii Afrikaa keessatti qabdu ragaa ba'uun gamtaa haqaa fi kabaja dhala namaa irratti hundaa'e kan Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa jidduu jiru daran kan cimsu ta'uun hubatamee jira. Masriin waldhabdee bishaan Abbaay irratti furmaata waaraa argachuuf jecha Itoophiyaan dhaqqabummaa galaana diimaa akka argattu deeggaruuf haalduree kan dhiyeessite yoo ta'u, kunis yaada hidha haaromsa guddichaa irratti waliigaltee seeraa mallatteessuu irratti hundaa'edha. Yaadni pirezidaantii Doonaald Tiraamp jidduu seenuuf fedhii itti agarsiisan kun yoo Itoophiyaan fudhatama dhabde Masriin dhiibbaa isii Suudaan, Somaaliyaa fi Jibuutii keessatti qabduun daldala Itoophiyaa huduuf akka itti fayyadamtu akeekkachiisa of keessaa kan qabu yoo ta'u, Itoophiyaan ammoo itti fufinsaan diinagdee isiitiif dhaqqabummaa galaanaa argachuu murteessaa ta'uu isii irra deebitee ibsaa jirti. Baqattoonni Eritiriyaa 3,000 ol Masrii keessatti hidhamuun dararama hamaaf saaxilamaa jiraachuun gabaafame. Gabaasni dhaabbata HRCE akka addeessutti muddama lolaa naannichatti uumameen humni waraana Eritiriyaa akka cimuuf jecha baqattoonni kanneen gara biyya isaaniitti dirqamaan deebifamuuf yaaddoo guddaa keessa jiraachuu himan. Baqattoonni kunneen tajaajila waraanaa daangaa hin qabne dheessanii Masrii kan seenan yoo ta'u, yeroo ammaa walitti dhufeenyi Masrii fi Eritiriyaa jidduu jiru dhimma hidha haaromsaa fi buufata galaanaa irratti cimuun isaa baqattoota kana rakkoo keessa galchee jira. Dhaabbanni HRCE'n mootummoota gamtoomanii jidduu seenuun Masriin dirqama idil-addunyaa baqattootaa eeguu akka qabdu waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi Puuntland mootummaa federaalaa Somaaliyaa filannoo seeraan alaa qopheessuun heera mootummaa cabsee jira jechuun himate. Keessattuu dhimma aanaa Galdogob irratti falmii ka'een koomishiniin filannoo federaalaa dogoggora isaa amanee aanicha sagantaa isaa keessaa baasee jira. Waldhabdeen kun pirezidaantii Hassan Sheikh Mahamudii fi Puuntland gidduutti fooyya'insa heeraa fi moodela filannoo irratti waliigaltee dhabuu uumame kan agarsiisu yoo ta'u, kunis sirna federaalizimii Somaaliyaa keessatti walitti dhufeenyi naannolee jidduu jiru laaffachaa dhufee jira.